Koi boleh terkan. Riaje tak kajra be tafaranji tak. Si boni ye. Ini udah dendam shanci. Oh sih hati karak kumma wakkan kasih. Rekin ni jema. Namni koi gambar kini mau jelasun nando orang saya. Hah? Cikin do beta cikin tulte kawar wada jinasa ama boni ye na mana center saya. Si no ani si jalat dera ani you si jalat dera. Ani beta mi. One sinta tu sinjeda. Sigale. Albuti mata iya saya. Komentir bisa beramai. Ila kuno nama asjali juru matinu wallahi walirade ma ya. Koi boni ya serta. Mana jurah? Esa jurat. Bija tes serata. Kairo dah. No. Kairo jurat acu juga kare pincang. Jadi cun asin cogaraf gubu berbada lama Kairo tidak bu berbada saibo. Angkan ada sanif gawat arar make sure tu. Ye no Kairo timman devinu lama bobo no kadir lama bobo saibo. Serta boni. Lebanon? Lubnan mo? Ya, nuti dia udah baris ni. Wallahi. For how? Wallahi. Mare cubular pun anda. Aku sih. Iya, agak lagi berbeda. Cubular pun anda mare? Ini galam. Hah? Badru watak kesitim. Juga nama Fatih. Wan marayu siwalinjira, gara maranu siwalinjira. Please hadem nu bichana ninjadin. Akka bara Kairo darsa ke na guranne khane kharade binesan bichanu godin saibo. Ana boni ye tha is. Tumigati segale tumigati on rawan tem. Ana gurra kam nara kon ka ba elul fatu isin. Wan sani tokko fadan ulfatun akka like please wallahi billahi hadem nu nan jadin. Ma itu isin unduf ta sunun demin atun duftu ma boni. Akan. Bonachin. Tuhuni dan ragaru dekat. Awala yu boni shed jayu ba shed tu wadin ko kolfe hasa sisu wallare tu ko si iman ta bate boni namo na makasin barbar ama bekeran jalan ni. Isi nama karam salap aduga te bani akora ji barbad di bonachin. Abi Ini kena tak kalau nafsi. Mana tad? Basuda Madinah boleh. Bakar tum katam. Masih kata Badru. Kenapa mal kita? Aja pula menjadi lamit. Atille jaluma milama turte mere ma ana naik. Yo WhatsApp ne wa manafsi. WhatsApp beita. WhatsApp atau nabi chala atille namma. Mama nama jalan tu kabram mesti lah kamat. Nama jalan tu kabram mat. Anu majalah ni dengan sana malah tu wallahi jelas berbeza. Hah? Mana ada jalan ni? Elah rakko ke mo kana no hidde mo kono. Imana hiyo Muhammad. Listen. Net ni. Amma tikai sheti ci nunni maka sa execution. Inille herume yang inille fude. Atille yo herum te kanas to. Wano fi bi men. Welcome to Inachin. Akai banna shina kabda. Jirta imami. Jirta. Jira wallahi galat rabbi. No isin boleh tiwan tatip kami itu kegar berat ni gitu. Mungkin sejak demna mengete asar tiba itu. Sejalat teh. Ma aku ni juru mere nille rakyat mere ke fatar wasin. Abi ya to kucik abno kabat orang nufan sumber bar nusi bicak abna nama fanila disi. Akai mere ala ni mere antatu. La. Oza atati oza. Dulle isanya te gira.
Maal jechuudha? Maal jechuudha? Oo saadhaanii taati maa jennaan du'ullee isa nyaatee jira waan ta'eef. Wallahi. Anda mau kalau kan hama natillee waan natti ulfaatu natti fakkaatu ma in tabsiisa kana tan hin danda'an yaa boos bilee ibsa Maaliif uffatantu waa ulfeessa jedhan sil. yaa koi ibsa abbaa jaarama ibsa abbaa jaa wajjin jirtanii Ibsa abbaa jedhanii waliin jirtanii? Boniyyen jaa. Ada badoti ya jalu. Ha? Ini ibsa abbaa jedhama. Ibsa abbaa yaraati wal jaalatanii amma? Isaan beeku eenyudha inni? Hin beektuun iyyuu? Assalamualaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu saahiba silamaa jette ibsa abbaa jaalalati wal jaalatta minaa misi jettuu wayii dhageenyatti fakkaane nagallee isin gaafane dhiifamu. Yaa. No jecha kana narifa kite baay'ee beektaa sabuma isaaniitti malee waan biraatiif himti. Maaf rifattaree bibi? No jechuun nama rifachiisutti waan nufi Wayyee. akkam jirtaa? Boniyyen barsiiti yaar. Tuwid. Naafati walla bulle tollu beektaa. Himataa himee calm down bro. Wallahi. Wallahi. Boniyyen maannin? Maal keessa? Ana malal. Ijoollee tana dhiirarra. Muudii corrobaa muudii taljii qabatan kana na dabbaraa jira. Koi maaltu bade waan fi qo'atu ammoo? Boniyyen ibaal. No anaafi boniyyen amma haadha wala garee malee akka dandeeyyu. Waliin beeynu. Saahiba bakka wal walaaltanii iyyuu maashaallah natti tola malee wal walaaltanii. Akkama dhugamaan jaalalli irraa si qabee baalee. Eeyyeen waan fi sobeetii miti namni. Deemiiti quraana fidiiti wallaahi waaqa quraana kanaatti beekan quraanatti amanaa rabbiin na haa gosu amboonii irra qabame jedhi yalla deemi. No quraana asii mana keessaa qabu bilbila keessaa qaba garuu ati. Quraana yoo hin qabne Maa rakkoo jira qoy. waaqa salaata waaqa dhageeffadhu waaqa salaata shaniiti waaqa sooma soddomaati kakadhe boonii irra qabamee jira. No inka kadda jedhi. Mataan keetu ibsaan harkool keessaa qabdana fakkaate wallaahi inka kaddaan. Kakadhu sin jedha bar kakadhu. Maal jedhee kadda? Maal jedhee kadda? Badahiyyee. Dhageeffadhu waaqa salaata shaniitiif sooma soddomaati kakadhe rabbi na haa hongeessu amboonii jaalala dhugaa jaaladhee jedhe. Ufa baaruudha malee barkun. No, ufa baaruudha miti jedhi. Because maal inni? No. Gizee isin no listen. Gizee isin dhuftanii hiree namarra dhaabbattanii qoostan. Kabiraa ammoo dhugama wal jaalatan seetiin cadhiseetiin nama onnada. Inde obboleessan ta'e muudii akkasii. No. Asin durallee waan si godhe wayii jiraata. Akkasiin natti himu malee. Yeroo dhugaa fagaatu durallee waan jiraata. Amma fakkeenyaaf. Ani booniyyeedhaaf inka kadhaa bichaa isiitti inka kadha quraana iyyuu qabadhee akkanatti ani. Dhageeffadhu meebi namoonni tokko tokko tuwiin ilaalee muudii tuwiin akka tuwiin isaan kan qabatu barbaadu jira. Tuwiin gaafa muudii qabatu isiin bakka qabattee nama waliin jirtu dhufee muudii qabate malee nama singilii lafa jiru tokko irratti muudiin qaban. No, nama singilii lafa jiru irratti dhufee muudiin qaban. Ammallee yoo ta'ellee maalinni torbee takka hin caalle argite torbee takka hin caalle biraa galal jedhee jechuudha. Si galaa miti buddeen ho'aa nyaattee jala galal jechuudha. Waan jaaladhee irraa lashee dhobe jedhan eessa irraa lashee dhobe. Adde alta kawana video. Come on. Yaa kanaaf ji'a afur namarra ciisaniitiin sanuu nama singilii hiree namaa gubbaa dhaabachuun is big shame. Maa duraan namni akkasii godhe? No namni akkasina godhee osoo hin taane nama miidiyaa kanarratti namoota hedduurra waan akkasiin argaa waan ta'eef. Barbaadu. Namni tokko si jaalate naafina jinni aadaa kanaan qoosuun barbaadu. Kana jaalate keessumaan heloo naan jedhee waan walii fi Isaanillee heloo jedhee raallee san isiin hin beekti yookiin si beeka. nama tokko waliin nama jaalate qoosuun fedhu nama akka hootii jechuudha. Boota sin dhaabne dhaabateen diifamu. Ati kam dhugaa jaalattanii? Yaa kam dhugaa yaadaan biroo natti haasa'u. Dhugaa jaalannaan kakadhu siin jedhee barna. Mee waan dhufii beekamee waliin naasu nama biraa wajji yoo si dabbade sirraa ba'an. No dabbirti. Isaan bichaa isii tuuka kadhaan. Akka obboleetti yaati garaa nyaatu. Dhugaa qabdii beektaa waanuma sitti dhaga'amu dubbataa jirti akka nama Asin durallee maal naan jedhaa turte dhaga'i dhiyoo tanallee itti dhufee nan maal naan jette beektaa ol ka'ii dhaabadhuu naan jette
namni si jambar namni nama jaalate wayi namni dhugaan illee yoo nama jaalate dhugaan nama jaalachuu baate nama jaalate dhugaan ka'ii dhaabadhu namaan jira wayii ka'ii dhaabadhu roottuun tokkooti. No si jamir laali jaarraa 21 keessa jira jaarraa 21 keessatti intala takka lafumatti irraa fixatta lafumatti irraa geeffatta malee miidiyaa irratti jaaladhe minaamina jedhanii booyan sun eeyyoo yaallafee faashin. Waqoo ittimtee ertaa akka jaalattee ishii ittimtee? Ittimeen jira inni minaattu. Maal sin jette maal jetteen booniyyee? No piraayiveetiidha. Piraayiveetiidha boonii? Sittuu hin dhimne? Koo isin nama jidduu seeluu kana. No hin dhimne miti ilaala amma fakkeenyaaf isiin keessaan si waliin haasa'uu dandeetti namoonni tokko bar rakkoon dhiira keenyarra jiru tokko maali beektaa? Dubartii takka gaafa durriyye jedhanii ilaalan yookaan ammoo gaafa akkasii jedhanii maqaa namaa kennan wama namarra barbaaduudhaaf namatti onna jedhan wanni akkasii illee sirrii miti. Namni akkasii kennee fidan jiru. Si ol waa jedhamee illee baay'eedha. Jechuun barsanii miti bara. Sirkaan isin jedhaa jiran sirraa qabamee deeman boo'inan sirraa qabamee sirraa maan dubbatin. Barsanii bar nama hunda hin jaalatanii bara akka nama hunda hin jaalanne nan beekaa baalee koo. Namni wayii nama itti tole wayii dhagaye. Obboleettii kan ta'e osoo taate taa'aa siin jechuun jira bara. Obboleettii osoo taate namni akkanaatti jaalate yaa rakkoon qabu. Anoo baalee jaalatee miidiyaa irra muudii qabatee ni ta'a as biratti. Bara muudii takka irratti qabanne isiin nama akkanaatti muudii irra qabataa. Maadaa muudii takka qabanne taanaan kallattii ittiin wal argattu lafarratti tolfatta malee TikTok irratti si jaalatteen tafoon. Sanumallee kalafaa sanillee tolfataa jira. Bakka takka wanni marti hin dhumatu wanni si galuu qabu. Ammotu kuni goota jaalaatti malee abdii jedhiitiin qaxxee tanaa fuudhiitu nurraa asirraa galchi wannootan abboo tuuwiin na dhageettaa miti ani baalee fi maqaa baalee si nyaadde wanta tana maqaan dalaginan wanni ani baalee miti dhageeffadhu wanni ani baalee miti ani surree mataan baafadha jedhu haasa waan osoo hin taane gochaan agarsiisna no wanni akkasii tokko san lammaffaa dhageeffadhu lammaffaa jaartii ofii tabaruu fuudhan takka TikTok irra fidanii itti sirbuun yoo laayikii fooloon barbaadata taate malee waan biraa miti suuraa isii maxxansan. Ati koi kamiin sirbaa jiraati maal taate koi? Tap koppiliin guys. Deemaa jechaan. Amma isii fakkeenyaaf nama quraana qara'uu no dhageeffadhu. Akka nan tokko wanni ani isii godhe tokko hin jiruu sin jiraa jira bara. Si jaaladhee yoo akka taate rakkoon qabu yakkamaadhaan nama jaalachuu yoo akka taate. No jaalachuu rakkoon qabu dibbiin gootee jaalachuu dandeessa dhageeffadhu sanyii jabduudha isiinis sanyii jabduudha garuu maal inni jaalalli kabajaa qabdi jaalalli rooga qabdi itti aansee isii nama quraana qara'aaru nama badii ofii tadda kana dura dabarsee irraa toobataaru ati fiddee irra sirbuuyyuu strong. Anis akkasuma. That's true. Namni sirba yoo taate eenyuyyuu sirbaa jira tillee sirba yoo taate. Uduusin sirba gaddiifte irra sirbite rakkoon qabu bara. Amma uduusin sirba gaddiifte uduusin ka sirbituuti itti dheechisi rakkoon qabu garuu isin suuraa fi maxxansa. An isii miti takki imaana isii kenna sana kennuu dhabuu danda'a kana kenna isii kennuu dhabuu danda'a garuu ilmi namaa kamiyyuu sirbi akka dhoggamaa ta'u osoo beeku sirbaa jira. Yoo sirba taate rakkoon qabu jaalalli hooma kamiyyuu jecha jaalalaaf hin goota kanaa miti waan silaa. Nashiidaan jaalalaan jirti bar. Nashiidaan jaalalaan jirti bar. Amma timaa sirbitaan jechuu keeti. Ittiin sirbiniti. Isiin laala ni jaalala isiin sirbaa TikTokii kana dhiisii yoo naan jette rakkoon qaban TikTokii kana irraan dalagadhu TikTokii kana dhiisaan. Faallaa koomaa deemtaati faallaa koon deemina nama laali dhiisii isin hin jenne jaaladhu yoo jaalattee isii fuute wallaahi am happy hedduu natti tola rabbi akka kan hedduu jechuudha. Ayillee miizee isaa taatillee miizee obboleettii tantee takka argitee obboleettii tantee takka hiree isiirra dhaabattee meebi jechuun isiin singiliidha maal jechuun gaarii miti. Kanaafuu ani wanni hiree isiirra dhaabadhe takka hin jiru sii galuu dide malee wanni takka guyyaa takka gabbaatee waa mara yoo himte beektaa wama takka aman saaleen ta'u. Inni jaalattee akkam turte baabaa kiyya baalee. Ana boyo ustaazu maanoo dambaasu harka keessaa qaba. Wallahi? Wallahi harka keessaa qaba. Oo bakka kun jaalladhu dhugaati. Kun maqaa balleessuudha mala. Maqaa balleessu. Eenyu maqaa balleesse? Isii maqaa balleessan jiru isii wajjin haasawaa qabu yeroo sana. Jechuun eenyu babaa keessaa baasu harka. Ana isii beeka malee isiin najuun beektuan. Isaan hiiki jetteeni. Isaanillee waliin beeknu harka keessaa qaba jechuun kiyya baay'ee hin jira namoonni as jiru. Hattan yeroo an ustaaza akkana fidee waan ustaaza yeroo anaaf haraami hiriyaa kiyyaaf halaan ustaaza jedhan bar asiyanii taabileete maakii itti dhufee bar mana kiyya jecha ustaaza seenanii dhufanii geessanii lamuu nama baay'eetu si saalfate ustaaza seenee jecha akka ustaazaatti nama 1,000 ofiitu jala ture yeroo sanitti torbaan tokko jecha amantii amanuu baattee namni waan sitti wanto faamilii hagee kana jala turan baay'ee jiru. Bakka kun jaala hamaa saabo.
Amma koi. Istila. Istila kan kau jilid balik minggu kesan. Malta tuin. Like waliin kesan akkamita gamma keessa wajjin naasirree kana jaalatte kana bar. No, isin beekta amma nama takki qarallee miidhama qabu gara miidhama jaalalaatti miidhama wayii qabu. Innaa sababa sanii amanuu dhabuu dandeetti. Boniya carraa qabda malee amma laala haati faatee amma beektaa like waan ofii dhugaa qabdi beektaa baabaa kiyyaa qarabee dubbanne jechuun cause isiin amma waan baay'ee waan agarteef carraa ijoollee durbaaratti akka qabamu barbaaddu si galee cause wanni kun ammoo yoo tuuwin sanii miti beektaan ani wanni an jedhu maali beektaa dhiirota kennatu baasii ulaa luka kan keerra dhaabatanii hiree barbaadatanii akka ati hin deemne luka keerra dhaabatanii hiree barbaadatanii kaanii gaafa hiree san harkaan gaheetan ammoo deemanii maqaa hin taane sii moggaasan. True, yeah. Egalee fooloodhaaf laayikillee asumarra namaan barbaadatanii asumarra namaan farmasanii booda gaafachikanii waan hin taane namaa moggaasan. Kanaaf waan obboleettii isaaniitiin hin jaalanne tokkummaa namaa jaalatan. Waan borsisaan fakkiisoo irra jedhe duwwaa sitti maa. Abshir jaalatteennan saaba kiyya. Ati booniyyee maa qallisa waan yottuun isii. Waan ofii jaalmachiisuuf ta'a inshaallah ila dhageessi ta'a. Wal bira jirraa miti gaafa dhaqeessaaf. Ani tuunin kakadha jaalalli booniyyee hagati kan isii keessa hin jirtu. Kakadhu. Wallaahi kakadha kakadhu. Wallaahi fuudhiiti ba'aa ol isaa boo. Jaalalli si keessa jirtu foolootiif laayikii. Isatti namni wayii agarsiis kabaju osoo beektu jecha kabaja namni si kabaju san illee. Arrabaa miti kaabar kun qaali. No, agarsiis malee isaa boo. Waan wayii na fakkaatee dubbadhu malee waan si fakkaatee wayii. Mee nama bar kakadhu siin jedhee bara nama mee kakadhu dhugamaan jaaladha jedhii siin jenna maati. Quraana fidii kakadhu rabbiin akkana nan goyi rabbiin kuni abaarsa wallaahi booniyyoon jaaladha. Kana caalaa ammoo ni biraatti akkan jiru. Wallaahi bar jaalalli wal keessa bar anama laali. Anama nama waliin asirra haasa'e keessa nama tokko wallaahi billaahi rabbiin kanatti ragaa dhugaan jaaladhee ture. Siigalee. Waan feenu ni. Yaanin waan fi. Nah, jalan fadilo jalan mukure. Isa. No, jalan fadilo miti wallahi jalan fadilo. Ozada kami finis. Oza limit. Wallahi nama waliin baadhaan jaaladhe. Gina immoo isaaf haa tolu takka muudiinatti hin qabanne jechuudha. Annama muudiinatti wata torbee takka booda jalaa galaa barra torbee takka. Qonnaa ishiin dheeruu ni nuti hin osoo dachii kana ta'ee finarra deemte. Mudi garmatti osoo nama biraatti qabadde garsi qabadduun. Yaa coominna fooliis qabannaati. Amma sanii miti ati booniyyeen koo amma akkana giziraaltu kana feermuusa xaalaanii si fakkaan nama maayini maan dubbanneet. Maal dubbadhu? Kuna mucaa waan jorgaar taami. Waan illee kiicabsu qofan dubbatiin jedhaan jira malee biraatti aan baran mallee asina waa'ee booniyyee waan dubbataa jiru takkan jiru. Atummaan gara ibsaa jaalala gargaachiteen har'a an bar ibsaa argu jecha Rooterdaamiin dhaqeecha Deenhaak jiranaan jedhee narra dhufe. Wallahi isar gocha deemee dhaan guyyaa. Maal godhuuf isaa boo? Walumaan haasa'uuf bakka kanama jiru wajjin haasa'uuf siirees laayini seenee deemee bara. Ga an nama jaartee adda bu'aa illee reetti natti tolu agartee naan akka itti bu'isaa. Booniyyee dhaggeeffadhu. Ayi majii nama jaartee adda bu'isaa boo. Inni amma dhugaan si jaalachuu danda'a sobaan si jaalachuu danda'a sadii isaa rabbitu waliin beeka. Yaa. An ammoo akka obboleetii xiyyaati wanni asii dhaamu tokko jiraatte akka obboleetii xiyyaanarra diqqoo quxusuuti. Tokkoffaa namni si dhiyaatuuf kasit dhufu hundinuuyyuu homa gaafa Oromoon baay'isawee beeki homa gaafa duraa nama qabde saniini zalaalamsii wajji deemti. Yes. Butootadha bultiillee ijaarrattee beelloo godhattee suuraa poosti goote suuraa kan keessan jalatti fidaniitiin viidiyoodhaa fi wantoota garaagaraa si jalatti poostatan. Yes. Galee ati jechuun alhamdulillah nama amantii biraarraa dhufe. Erga dhufte nama barate nama qara'e maybe yoo kana musliima keessa turte ani mannaa si gara booniyyee irra gala fudhee ture nama jabduudha bar sani bar wallahi booniyyee eenyu nama caalta barataa jirti tokko waa'ee namicha darbe yoo si kaasan akka nama jiruutitti yoo si dubbatan akka nama du'eetitti dagadhu maqaasan ambar dhagetta waan ofii dhagetta Dhaggeeffatu isin jedhaan jiru isin jedhaaraan akka nama du'eetitti dagadhu. Oma sani iyyuu taa'amee hin taa'amne bakka akka waan nama hin beekne jechuu dandeetta. Mee ati dhiisi dhaggeeffadhu kaa nan guraarini. Waan kana bakka na biratti naaseen. Dhageessee akka nama jiruu miti akka nama du'eetitti dagadhu. Maaliif jennaan yoo laalte asii waliin naasanii si wajjin dubbatanii
guutuu isaa deemaa yuutuubii keessaa laala. Dhaqanii fidanii yuutuubii keessatti achi poostii si godhan. Mallaqa irra barbaadachuu haasaya kan